ወንድሞቼ ያጣኋቸው እንደወጡ ለቀሩት ከቤታቸው አይረሳ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشن بودا واشن تجرى قلبي فدو تكا جرو بودا دو تجرى لما فا كاكينا بودا بلنا تجرى سدفا فيا بودا دكوبة تجرى أفرفا درقاكم ما بودا دلومة تجرى شنفا الدنيا بودا آكرة تجرى يروشن تنكان دعاين نمرقى بلمتو تكو يروس جودا حيس جران لما قويا ويا جماعة سري بودا سدي حلكم ولكا عفور عزانا في كاما يدو شن يرو يملتو رجرو ملكي برقدو شان ربي نفاكنو فيا توكا لما فا رزقي سدفا نجيا أفرفا بيكم سا شنفا تلتوا الدنيا في آكرا يا ربي كاتمتين تلتي نمدوه وانسدتو قبري سوجينك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه راودي فما حيثتي رسول ربي صلى ربي والسلام عليك نجدان نمدوه وانسدتو سوجين قبري لك يرو إن والمي بودا وانسدين سوجين نجي كيسا لما ندي بتي تاكا قفتو إسابرت حفا وانسدين كان كيسا وانتوني سدين كنين وانتو ترمان غديتي تاكا أهنا يوكام فرساتي لما فاك بين ساتي سدفان دلقا ساتي وانتو سدين كان كيسا أهنا في قبين سا إني ولمنا غرمنا تبرادي بها وانت سكتين قبري كيسا تسوجين هفتو دلقا غاري إني طولب بنجرو الدنيا تنرد دلقتي دبر فاتي قفادا تكو هنگا فدي سجالتو سفير يوكان أهلين كان كي قبري سوجين سينو جرو أتي yeroo ati lubbuun jirtu si wajjin jiraatanii yeroo ati lubbuun duute si biraa hafanii ati awwaalamnaan namuu si dhiiseeti gara mana isaatti deebi'aa siif dalagaatee qofatu walitti hafa lama qabeenya hanga feetee addunyaa tanarratti horattus if wajji fuutee qabri seenuu hin dandeessu guyyaa ati duute irraa qabaniiti kan si boodatti hafitu addaan hirata qabeenya qofaa miti jaartii teetu gaafata addunyaa kanarraa duutee deemtee kan biraatti fuudhee jaarsa siif taha dalaga gaarii qofatu si wajji hafa dalagatee addunyaa kanarratti jirtu lubbuun dalagattee dabarsitu boru akiratillee si boharsa dalagatee qofatan qabrii si wajjin seentu isii qofatan yeroo ati awwaalamtee si biratti haftu isii dhatan qabrii keessatti faasiif taatee yeroo ati yaaddoftee si bohartee si gammachiistu kanaaf yaa buleewwan kiyyaa waan qabriin wajjin hin seenne yeroo teenya fituu dhiisne yeroo lubbuun jirru waan gaarii waan boruuf nu fayyadu haa dalagannu rabbiin warra har'a akiratti waan boruun fayyadu dalagate boru akiratti ittiin gammaduun haa taasisu yeroo sujuuda keessa jirtu yeroo sujuuda keessa jirtu akka rabbitti dhihaatta ilmi namaa yeroo akka rabbitti dhihaatu yeroo sujuuda keessa jiru tanaafuu yeroo sujuuda keessa jirtan akka rabbii keessan kadhadhaa hadiisa Abu Hurayraan odeessa keessatti rasuulli rabbii salaatu rabbii wasalaamu alayhi akkana jedhan yeroon gabrichi akka rabbi isaatti dhihaatu yeroo sujuuda keessa jiru tanaafuu yeroo sujuuda keessa jirtan du'aa heddumeessa hadiisa kana Ahmad Muslim Abu Daawud fi Nasaa'itu gabaase tanaafuu buleewwan kiyyaa yeroo sujuuda keessa jiru rabbii keenyatti hawwaannu rabbiina kadhannu rabbiin kadhaa heddumeessinu jedha salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh channel like share subscribe gochuun na hordofaa jazakallahu khairan ورابولا ديبنا دقاقا